oduu gammachiisaa hunduma keessaniif afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo, Amaariffaa onlaayiniidhaan jalqaba irraa pilaatfoormiiwwan akka Iimoo, Google Miitingii, Waatsaappii fi Zuumiidhaan barachuu ni barbaaddu? Sana taanaan lakkoofsa kanaan nu dubbisaa. How are you? I'm Gaddisa and this is Gaddisa Tube. Today we are going to look at about simple present tense. Akkam jirtu annagaadha galateessa. Har'a kan ilaallu jechuudha waa'ee simple present tense kan sirriitti ilaallu ta'a. Simple present tense yoggootaan fayyadamna akkasumas immoo yoo fayyadamne kan jedhu viidiyoo biraatti irratti illee ilaalla. Viidiyoo kana irratti garuu structure isaa kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu hamma dhuma viidiyootti na hordofaa isiniin jedha. Let's start. Okay, at the first simple present tense jechuun maqaan akka agarsiisutti jechuudha. Simple present jechuun amma jechuudha. Kanaafuu simple present tense kana kan fayyadamnu jechuudha. Wantoota amma raawwannu tokko ibsuudhaaf akkasumas immoo wanta yeroo hundaa dhugaa ta'e tokko ibsuudhaaf akkasumas wantoota irra deebiidhaan hojjennu tokko ibsuudhaaf maal fayyadamnaa? Simple present tense fayyadamnaa jechuudha. Viidiyoo biraatti irratti kan sirriitti ilaallu ta'a. Ammaaf garuu structure irratti focus goonee kan ilaallu ta'a. So how we make positive structures. Positive structure of simple present tense yookaan immoo caasaa positiivaa ta'e akkamitti uumna hojjettanidha. Inni sun maal subject plus verb one. Subject plus verb one yogguu walitti ilaalan isa sanaan jechuudha. Maaltu simple present tense uumtu jechuudha. Subject is as I told. Okay, the subject is the doer of the action yookaan immoo subject jechuun kan gochicha raawwatu sanadha jechuudha. Verb one kan jennuun immoo you can search it from Chrome. Okay, Chrome yookaan immoo isarratti search gochuu dandeessu. Verb one maal inni kan jedhu jechuudha. So verb jennaani verbidha. Kanaafuu verb one kana fayyadamneet maal goona? Simple present tense kan gochoota yeroo hunda raawwannu waan yeroo hunda dhugaa ta'e yeroo dubbannu isa kana fayyadamnaa jechuudha. As a subject, I take I, you, we akkasumas immoo they. Isaan kanneen akkasumas she, he, it kanneen fudhadheen jira. Okay, akka subjectiitti jechuudha. So I waliin immoo maal jenna? Drive jenna. I drive a car odoon jedhe amma drive is verb one. Okay, I drive a car konkolaataan oofa jechuu kooti jechuudha. You drive a car konkolaataa ooftadha. We drive a car konkolaataa oofne yogguu ta'u they drive a car konkolaataa oofan jechuu keenyaa jechuudha. So asoo deebisne immoo gara she, he, it kan jennu kanarratti wanti change goonu jedhu. Okay, fakkeenyaaf I drive on jedhu a car kan jedhu kan originally she drive a car hin jennu. We need to add s. Okay, s eda'uu qabnaa jechuudha. She drives a car. Isheen konkolaataa oofti jechuu keenyaa jechuudha. He soo ta'e akkasuma drives. He drives a car jennaa jechuudha. Ruuloonni garaagaraa jiru. Warroonni barreeffama barreessitan. Okay, yeroo hundaa s miti yeroo es edaanutu jira. Es yeroo edamuutu jira akkasumas immoo ies wanta jedhamu jechuudha. Warroonni edaan jira jechuudha. Isa sanamii seera barreeffamaa keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. So she drives a car. Isheen konkolaataa oofti. He drives a car. Inni konkolaataa oofa. It drives a car. Wanta nama hin taaneef jechuudha. Konkolaataa oofa jennee meeqoona jechuudha. Amma immoo kallattumaan maalinni negatiivii hooqoonu akkamidha? Fakkeenyaaf I drive a car waan jedhe konkolaataa nan oofa. Konkolaataa hin oofu otoo hin ta'in otoo hin jechuu barbaade maalan jedha? Sana booddee don't kan jettu add gochuu qabna. Okay, drive fuulduratti maal goona? Don't kan jettu edaan maal sana booddee I don't drive a car. Konkolaataa hin oofu jechuu kooti jechuudha. I don't drive a car. You don't drive a car. Ati konkolaataa hin ooftu. We don't drive a car. Konkolaataa hin oofu. They don't drive a car. Konkolaataa hin oofan jechaa jira jechuudha. Sana booddee she yoo ta'e immoo don't kan jettu tana hin fayyadamnu. Okay, we need to use doesn't fayyadamne iddoo kanatti immoo she doesn't drive a car. Isheen konkolaataa hin ooftu jechuu keenyaa jechuudha. Okay, she don't drive a car hojjetan that is automatically wrong. Don't hin fayyadamtan she waliin jechuudha. Doesn't fayyadamtu. Okay, he waliinis akkasuma he doesn't drive a car konkolaataa hin oofu inni
it doesn't drive a car. Haaluma sanii innis konkolaataa hin oofu jechuu keenya jechuudha. Good. Egaa negatiivii akkamitti akka uumtan akkasumas immoo pozitiivii sana akkamitti akka uumtan ilaallee jirra. Now let's jump to question structure, okay? How we make question kan jedhu isa kanatti dabarru. Question immoo akkamitti uumu? Okay? Akkuma asitti immoo maayinni question ni yogguu uumtan, okay? Do yookaan immoo does kan jettu tana fuulduratti fayyadamuu qabdu. Do yookaan does fayyadamtu jechuudhaaf. Fakkeenyaaf I drive a car yookaan jedhu konkolaataan oofa. Konkolaataan oofaa jedhee of gaafachuu don barbaade maalan jedha? Do I drive a car? I maalan fida jechuudha. Iddoo kanatti do kana fideen jalqaba irratti jechuudha. Iddoo kanatti drive kanan fayyadame I dhaan boodatti ture garuu gaafii yogguu ta'u I inni dursaa jechuudha. Sana booddee maalan jedha? Do I drive a car? Haaluma saniin immoo drive dura yoo fayyadamtanii reverse gochuudha kana faalleessuu jechuudha. Sana booddee do you drive a car? Konkolaataa ooftaa? Do we drive a car? Konkolaataa oofnaa? Do they drive a car? Konkolaataa oofanii isaan jennee uumnaa jechuudha. Itti kanatti immoo gamanatti yoo dhufne does kan fayyadamu she, he akkasumas immoo it waliinidha. We do not use do with she, he and it. Okay, don't forget this. Inni raafatina. Does she drive a car? Isheen konkolaataa oofti. Does sana booddee he drive a car? Reverse gochuudha jechuudha. Akkuma kanarratti kun maayinni drive kan jedhu kana fuulduratti finnee he yookaan she immoo driving booddeetti fiduudha. Garuu we need to remember this thing. Maayinni isa kana yaadachuu qabdu. That is, you do not add s in the question, okay? Gaafii keessatti s-in edaatan asirratti jechuudha. Drive jettanii drives in jettan. Maal jechuudha? Does she drives a car jettan. S in edaamu, okay? Maaliidhaaf asirratti does kan jedhu kanarrattu es waan edaaniif. Duu ture maal goone? es ishee tana edaane does waan gooneef drive irratti s eda'uun hin barbaachisu jechuudha. Does she drive a car? Jennaa jechuudha. Okay? Konkolaataa oofti jechuudha. Kitaaba dubbisti? Does she read a book? Okay? Haala saniin jechuudha. Inni barataa? Does he learn? Haala saniin gaaffilee adda addaa uumuudha jechuudha. Good. Inni biraa immoo asirratti wanti inni isinitti himuu barbaadu maalinni W-education akkamitti fayyadamtu jarreen kana wajjin kan jedhu. So simply W-education kan jennu maalin? W-educations are word starters with W and H, or simply the words those contain W and H. Wordoota H fi W of keessaa qaban jechuudha. Akkasumas immoo W fi H dhaan jalqabanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka what hoo jettana. Okay. So what jechuun W-education keessaa isa tokkodha. Fakkeenyaaf maal hojjetta odoo jechuu barbaaddanii maannaa jettu. Maal hojjetta? What kan jettu tana fuuldura fiddanii okay. What do you do? What jettanii iddoo kanarratti jechuudha. Okay. Duun akkasumatti fayyadamti. Duun akkasumatti fayyadamneet what do you sana booddee do iddoo kanatti jechuudha. Tolee. Do drive kan jedhu kan do buustanii what do you do? Maal hojjetta? Okay. Eessa hojjetta? Where bakka kanatti ammoo where fayyadamuudhaan iddoo kanatti jalqaba irratti where fayyadamtan. Where do you work? Jettuu jechuudha. Where sana booddee do you sana booddee work eessa hojjetta. So sistema kanaan W-education immoo fuulduratti fidaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. So that's all for our today's video. If you have a question, just leave in a comment. Don't forget. Inni raafatinaa gaafii yoo qabaattan koomentii irratti naaf barreessaa akkasumas immoo na jajjabeessaa. So that's all for today. Have a nice time.